Laamee obboleessa koo waas gaafadhu. Na gaafadhu garuu siyaasa kan taane la namni siyaasa dubbatu biyya kana keessatti lama bulu waan ta'eef siyaasa kan taane. Tole? Namicha tokkotu baraa karaa dheeraa keessa deema ture. Otuma deemu leenci guddaan tokko ture. Tole? Sabooda leencicha gaafa argu sodaasaa fi sodaarraan kan ka'e dhaggeeffatee akkasitti waaqa isaa kadhachuu jalqabe. Leencichis ilaalee gaafa dhufu leencichis ilaalee jilgeenfatee kadhachuu jalqabe. Namtichi garuu sodaa leencicharraan kan ka'e jilgeenfatee waaqa isaa kadhachuu jalqabe. Sabooda leencichi ilaalee akka namichi jilgeenfatee kadhachuu jalqabe. Sabooda namichi kadhatee raatee achi ol jedhee gaafa laalu leencichi jilgeenfatee kadhachaa jira. Leencichaan ati kiristaanaa jedheeniin sabooda gaafa kiristaanaa jedhuun maaliiti mana keessanii gaafa nyaata nyaattu otuun galateeffatin nyaattaa tu waaqa kee inni biddeen kee eebbifatin nyaattaa jedheenii eebbifate. Qoy gaa leenci sun namichichi nyaachuudhaaf eebbifate. Eeyyee nyaachuudhaaf kadhate. Naa kutu dhimee dhugaa. Naa kutu.